Shama harka fuudhee daawwattoota koo akkam jirtu nagaa keessanii isiniin jira. Har'a waan tokko irra dubbachuuf deemna. Yaa'u akkuma fiila miidiyaa hawaasaa irratti qoosaa hin qoosamne waan ijaan hin mul'anne deddeemaa jira. Keessaayyuu waa'ee obbo Jawaar Mohaammed irratti baay'ee haasa'amaa deema. Ololli waan isinitti fakkaatu miti. Jawaari dubbiin akkasii miti. Ijaan laalanii kan qoosanii miti. Keessatti ilaalaa itti hubadhaame isin jechuudha. Jawaariin obbo Dinquu Dayyaasaa fi Dabalee waliin jira. Maal ta'e akka harka kennee Oromoo ganee jira maal jettanii haasaftanii? Obbo hiikichiisuudhaa fi Baacaa Dabalee wajjin Keeniyaatti wal argeefaa jedhanii asirratti haasaa jira. Dinquu Dayyaasaatiin wal argedha. Oromoo kasaare jettanii warroonni asirratti dubbachaa jirtanii yaa saba keenya akkasii miti. Jawaariin qoosuu kana hinumaayyuu jechuudha. Dhuma qooseeyyuu wanti kun dhugaa isinitti fakkaatina. Diinni akka waan isin wanni jettanii ammallee immoo wal keessa isin harkaa jala deemanii waan hin taane jechaa jiran. Dhugaa jirtu walitti himu wayya jechuudha. Jawaariin biyya keessayyuu hin jiru. Ilma ofii dubbisuuf biyya bahe gara Ameerikaa deemeera jechuudha. Dubbiin Keeniyaa dhaqee maal jettanii isin haasoftan kun osuma dhaqeeyyuu maal rakkina maalii qaba? Baacaa Dabaleetii miti Abiyyi waliin osoo dhaqee maal rakkina qaba? Qabsoo karaa mariitiin kan deemaa jiru Jawaariin jechuudha. Oromoo qabsoo karaa lamaan barbaadaa jira. Duraanuu dubbannee jirra. Karaa waraanatii fi karaa nagaatiin barbaadamu. Isin hin beektani. Karaan dhugaa karaan lolaa Jawaar harka jirti. Karaan dhugaa immoo Jawaar harka jirti. Yaa saba keenya akkas ta'uu hin qabnu. Mootummaa wajjin akkas ta'ee maal akkas ta'ee jedhamuu hin qabu iyyuu. Kanaaf osuma godheeyyuu haa godhu jechuudha. Maaliif karaan bilisinnaa ifa taa'uuf deema malee wamma feetillee yoo goote jechuudha. Karaan dhugaa jirtu karaan inni Jawaar deemu karaa sirriidha. Kana naamanaa. Garuu ilmi namaa immoo hin dogoggora. Garuu Jawaar immoo waa'ee sabaati irratti hin dogoggorus hin godhus. Osoo godheeyyuu nama of duuba deebi'uudha jechuudha. Ololli allaa kun immoo kan diinni walitti nama buusuuf akka nuti dhaaba tokko taanee hin qabsoofne kan godhuuf baay'ee nu jeequuf waan kana raawwachaa jira jechuudha. Kanaaf nuti hinaafuu dhiifne Jawaarii oduu waan feetan gootanii Jawaarii wanti gootan hin jiru. Kanaaf nuti kana olola kana ofirraa dhiisne jechuudha. Dhiifamaa warroonni waan akkanaa jettaniyyuu Jawaarii waan akkasii kana takkaayyuu mul'ateeyyuu hin beeku. Osoo mul'ateeyyuu mariidhaaf jechuudha. Mariidhaaf irratti hirmaate hatta muummicha ministeera wajjin booda taa'ee haasa'uuf deema saba kanaaf karaa barbaaduuf jechuudha. Kanaaf carraa yoo argame itti fayyadamuuf dirqama jechuudha. Kanaaf isin immoo borullee har'allee nuti Oromoon karaan itti barbaannu karaa dhibbaan yaani bilisummaa kan barbaannu karaa dhibbaan karaa lolaatiinis karaa kadhaatiinis karaa mariitiinis karaa hedduu jechuudha. Karuma tokkoon miti kan nu bilisoomsa jennee dhaabannee deemnu. Waloo duraayyuu karaa tokko bilisoomne qaata itti baane. Kanaaf isiniin jedha. Bitaanillee deemnee bita Oromoon akka jettutti bitaan yaabbattee mirga yaabbattee walgeettiin kooradhaa jedhan isinii galamiti hin beektani. Kanaaf hin qoosinaati. Warroonni miidiyaa kanarratti waan adda addaa hafarfamaa jiru kun sobaa. Waa tokko wanti godhan hin jiru. Garuu namni Jawaariin caalaa siyaasa beeku hin jira. Mee isin keessa namni Jawaariin caala ani siyaasan beeka kan jedhu jira. Inni hin beeka. Karaa ittiin deemu eessan akka deemu karamiin akka deemu hin beeka inni jechuudha. Inni beekadha jechuudha. Jawaariin baay'ee beekadha jechuudha. Ammallee isa Rabbiin umrii isaa haa dheeressu.
nagaadhaan immoo ilma isaatillee haadha manaa isaallee maatii isaa hundumaa jechuudha kan achi deeme nagaadhaan wal agarsiisee nagaadhaan immoo argitee qabsoo kanallee gamatti fufuu ta'a. Garuu warroonni immoo waan baay'ee kana haasoftan dhiisaa inni isiniin jedha. Jawaari nama kutaa Oromoo kutaa 11 nama saba tokko godheedha. Nama afaan tokko godheedha. Kanaaf akkas godhuu hin qabnu, akkas ta'uu hin qabnu. Ammas taanaan bira dhaabachuu qabna. Firii Jawaar Muhammad jechuun kanaaree numarraa ka'a. Kuni Jawaariin hedduu jechuudha. Nuuf dhiisiti akka addunyaattu kan sabaaf ta'u jechuudha. Nuyi Oromoo kana dhiisati jechuudha. Kanaaf baay'ee dhibbatti garuu wanti amannu dhibba keessaa dhibbatti waan inni kaleessarraa ilaa akka ammaatti jechuudha. Hanga har'aatitti Oromoo kanaa kan ta'e inni kuni isinitti mul'achuu qaba. Jalqabarraa eenyu qabsoo kana finiinsee sadarkaa ammaa kanaa yoo ga'e kan jedhu jechuudha. Kanaaf Jawaariin baay'ee karaan inni deemu hundumtuu sirriidha. Ani sirriidha jedheen fudhadha. Garuu kan ajaa'ibe maal seetani? Kama bira fakkaate Jawaar ammallee qabsoo keessatti dogoggoree karaa nama irra deebisuun sirrii miti. Saba kanaa walitti buuse warroonni jettanii mee koottate as ba'aa dubbadhaa. Baaca wajjin Keniyaatti argame kan jettan kuni eessatti argame? Kanaaf waa'ee Baacaan hooggansa mootummaati. Jawaar Muhammad immoo hooggansa hawaasaati. Wanti osoo ta'eeyyuu gaafii walii dhiyeessuun hin danda'amu bara. Biyya tokko keessa jiraate maala biyyee fi Jawaar ta'anii waliin haasa'uu hin danda'anii? Hatta manuma kaafee tokko jettu wal arganii maal barbaadanii uummata kana maaliif akkana gootu wal gaafachuu danda'an. Kanaaf garuu immoo Jawaari wanta walii mul'atee olola ammoo adda addaa deddeemuu kana miti. Isiniin jedha. Garuu namni kan kaayyoon nu barbaannu bilisummaadha jedhee namni taa'ee mari'achuu hin danda'a. Garuu immoo Jawaar tokko kan hin goone inni biyya keessa iyyuu hin jiru. Dhiisaa isin Jawaar isin aanamma namoonni hedduun Jawaar maal akka ta'e hin beeku ani maal akka isinitti fakkaatu hin beeku ani maaliif akka immoo waan kana sooshaal miidiyaa irra asiifacha afarsaa jiran hin beeku ani kuni waa tokko wanta bu'aa isinii qabu miti. Jawaariin sirriitti beeka. Garuu nu olitti waraana bilisummaa Oromoo sirriitti jaallata. Nu olitti immoo hundumaa hin jaallata Jawaariin jechuudha. Karaan inni bareessee sirriitti waan beekuuf waan immoo qabsoon tuni kaleessa waan Itoophiyaan kun taate sirriitti dubbachaa tureeyyuu inni duraanuu jechuudha. Waan Itoophiyaan kun fuulduratti itti deemtu dubbachaa ture. Isinii galaa hin beektan jechuudha. Kanaaf Jawaar akkana godhee Jawaar akkas godhaa jira. Waan akkasii ta'ee waan akkasiin jedhina dhiifama. Baay'ee dhiifama. Anillee xiqqoo yaalii keessan seenee waamuma sooshaal miidiyaa kanarra laalee jennaani maaliif akkas jedhama? Maaliif Jawaarii keenya maqaa kanaan dhaamee namni keenya maaliif maqaa isaa xureessa kan jedhu xiqqoo ishii natti dhaga'ame. Har'a isin viidiyoo isinii qabee kanaaf immoo isin nama xiqqeessuu yaalina. Jawaariin bakka hundattuu inni jaalala namaa rabbuma kenneef. Jawaar akka malee nama jaallata. Deebii immoo Oromoon kutaa 11 akka malee jaallatti. Jawaariin namni hin jaallanne hin jiru. Jawaarii fi Haacaaluu namni akka malee jaallata. Kanaaf akkasitti nu biratti dhiisii akka addunyaattu jaalatamaadha. Baay'ee jaallatama waan ta'eef amma feete doo ta'e isiniin jedha. Dhiifama har'a viidiyoo isinirratti illee dheeressee xiqqoo ishee har'a waa'ee sooshaal miidiyaa kanarratti deddeemaa jiru. Kanaaf anaan xiqqoo aariin maaliif akkas ta'aa jira karamitti deemaa jira kan jedhuu fi dubbadhee isiniin jedha. Rabbiin karaa nagaatiin karaa bilisummaatiin bilisummaa nu agarsiisu isiniin jedha. Haga ammoo
yeroo biraa sagantaa biraatiin walitti deebinutti nagaa keessa naaf ta'a, nagaa keessa naaf jiraadha isiniin jedha. Kanaaf Jawaar immoo bira dhaabbadha ammallee sirriitti jabeeffadha isiniin jedha. Kanaaf viidiyoon kiyya irraa asumarratti dhaabata. Nagaa keessa naaf jiraadha isiniin jedha. Yeroo biraa immoo viidiyoo biraatiin walitti deebina.